Ashamaa akkam jirtu maatii hordoftoonni Abdii Aappik guyyaa har'aa kana immoo viidiyoo TikTokii fi akkasumallee viidiyoo YouTubeetiif ta'u akkamitti ediitii godhannaa kan jedhu sitti agarsiisa. Egaa namoonni baay'een karaa fuula TikTokiitiin na gaafachaa turtanii akkasumallee namoonni baay'een viidiyoo hojjechuudhaaf kaayyoo isaa qabdu akkasumallee hawwii isaa qabdu garuu ediitii gochuudhaaf wallaaltanii kan isin daangeessa jiraachuu danda'a akkasumallee kennaa garaagaraa qabaatanii viidiyoo ediitii gochuu dadhabanii jiraatanii namoonni baay'een ukkaanfamanii ta'aa jiru. Egaa guyyaa har'aa kana furmaata isaa qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura viidiyoo kanatti nu faana turaa isiniin jedha. Amma ammatti kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun like share comment gochuun maatii nuuf ta'an jajjabeessaa isiniin jedha. Egaan jalqabarratti gara Play Store keessa ni deemna. Aappiin kun Play Store keessa jira waan ta'eef achiin booda mallattoo searchii irratti buutanii video maker jettanii search ni gootu jechuudha. Video maker jettanii yeroo search gootan isiniif fida jechuudha aappii kana. Aappiin kunoo kana fakkaata tokko faarasa jiru kanadha jechuudha. Video makerii aappii kana gara mobaayilii keessatti buufatanii ediitii godhattu jechuudha. Aappiin kun illee egaa baay'ee isaa kan ediitii godhudha. Namoonni baay'een kanaan kan fayyadamanidha. Egaa isinitti agarsiisaa walumaan adeemnu. Jalqabarratti gara aappii kana keessa gaafa seennu akkasitti nu fida. Kana egaa viidiyoon kanaan dura hojjedhee jiru draft isaa jiranaa ka'aa jira. New project jedhu kan tokkoof gad qonnaa jechuudha. New project. Achiin booda as keessaa viidiyoo hojjechuuf kaana inni filannaa jechuudha. Viidiyoo ediitii walitti gochuu barbaanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo kana hojjedhaa jechuudha. Ergasii erga tokkoof gad tuqadhee mallattoo xiyyaa kanatti boodda gargadii kana. Egasii haala kanaan naaf fida jechuudha. Isin akkaataa TikTokiitiif ta'utti waraabnaan akkaataa TikTokiitiif ta'utti isinii fida. Akkaataa viidiyoo YouTubeetiif ta'utti waraabnaan akkasumatti isinii gashaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun akkasitti naa gasheera. Egaa kanatti gaafa fakkeenyaaf yoon irraa kutuu barbaade harka kootiin qabee achiis harkisee bakka hin barbaachifne ergan ga'ee booddee al tokkoof ergan gad tuqaadhee irraa kutaa jechuudha. Amma akkasittiin bakka hin barbaachifne geeffachaa jira. Bakka irraa kutuu barbaade jechuudha. Bakka hin barbaachifne akkasittiin erga al tokkoof gad tuqadhee split seetu gargadi kana al tokkoof ni cuqaastu. Ergasii citeeraa jechuudha. Viidiyoon sun qophaa'eera inni kun qophaa'eera jechuudha. Egaan viidiyoo hin barbaachifne kana erga irraa kutee akkuma sila al tokkoof gad tuqadheen delete bakka jettu jirti jechuudha gargadi sana. Achiin booda erga itti boodee delete naaf ta'a jechuudha. Egaa amma viidiyoo kun delete naa ta'eera. Akkasumallee itti dabaluu yoo barbaanne viidiyoo biraatti dabaluu yoo barbaanne mallattoo ida'uu sun jirti jechuudha. Kunoo diimattee isatti bu'annee viidiyoo biraatti dabalachuu dandeenya jechuudha. Egaa viidiyoo kanarraa muuziqaa argachuu barbaade muuziqaa irra galfachuu barbaade achiin booda kunoo gargariitti muuziq itti jirti al tokkoof ni cuqaastu. Ergasii saawundidha, effektidha, ekstiraktidha, rekoordidha. Saawundiin muuziqaa sila audio keenya keessaa qabnudha jechuudha. Effektiin immoo jalatti buufanne fayyadamna jechuudha. Waan garaagaraa jala jira, kolfii jira. Egaa waan garaagaraa jira, waan TikTokiidhaaf ta'u waan baay'ee jala jira. Effektii jalatti buufannaa jechuudha. Al tokkoof effektii gad tuqannee ilaallu. Egasii erga keetti naaf fidee nu tarreessinuu ka'a jechuudha. Al tokkoof gad tuqannee ni buufannaa jechuudha. Daawuloodii godhannaa jechuudha. Ergasii erga daawuloodii godhannee yuus bakki jettu jirti gargadi sana. Amma muuziqaan kun muuziqaa harka rukutuuti jechuudha. Ergasii yuusii sana al tokkoof itti ni bu'annaa jechuudha. Daawuloodii nuuf ta'ee jira jechuudha muuziqaan kun. Achiin booda yuusiitti erga bu'annee daaraktii fidiraatee viidiyoo keenya irra nuuf gashaa jechuudha. Amma kun nuuf gashee jira. Egaa muuziqaa kana bakka na barbaachisetti naqee galfadha. Amma muuziqaan kun viidiyoo kana irratti nan barbaachisu jechuudha. Akkasumallee akkuma silaa erga al tokkoof gad tuqannee dileetii see jettu ni bu'annaa jechuudha. Balleessuu yoo barbaanne muuziqaa kana irraa. Erga irraa balleessine amma sana irraannee fudhachuu dandeenya jechuudha as keessaa. Amma fakkeenyaaf saawundii keessaa fudhannu. Saawundii keessaa sila muuziqaa audio keenya keessaa qabnu jechuudha. Achiin booddee popular jedha. Maayii muuziqii jedha. Maayii muuziqii keessaa waan barbaanne jira jechuudha as keessa. Muuziqaan sila audio keenya keessaa qabnu tokko isaa fidees keessa nuu ka'a. Sirba ta'uu faarsaa ta'uu muuziqaa barbaadan kamillee fidee nuuf gashaa jechuudha. Achiin booda akkuma margammaa jechuudha innis erga tokkoof gad tuqannee yuus jedhanis kunuunoo bukkee sana. Achiin booda kanas yuusii sanatti bu'annee viidiyoo keenya galfannaa jechuudha. Akkasumallee muuziqaa kana walakkaatti kunneen galfachuu yoo barbaanne muuziqaa isa gajjalaa jirutti al tokkoof ni bu'anna. Ergasii al tokkoof ol deebinee itti bu'annaa jechuudha. Ammas irra deebinee. Achiin booda erga deebinee muuziqaan kun fidee akkatti nuu ka'a jechuudha. Gara gadi kana harka keenya akkuma argaa kanatti qabnee harkifnaa jechuudha. Gara gadi kana kun akkatti qabnee harkifnee walakkaatti bakka barbaadnetti galfannaa jechuudha. Yeroo sana muuziqaan keenya hojjeta. Bakka barbaadnetti harka keenya qabnee harkifnee yuusiitti bu'annaa jechuudha. Egasii fidee nuuf gashaa jechuudha kunoo.
nagashee jira. Jalqabarratti effektii ilaalleerraa, deebinee saawundii ilaalleerraa, amma immoo ekstiraaktii ni ilaallaa jechuudha. Ekstiraaktii jechuun viidiyoo irraa irra galfachuudha jechuudha. Viidiyoo tokko jalaa sagalee kunnee viidiyoo keenya irra galfachuudha jechuudha. Eegasii al tokko ekstiraaktiitti bu'annee as keessaa viidiyoo tokko irraa ni raannee sagalee viidiyoo tokko irraa fudhannee kan keenya irra galfannaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko irraan fudhaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanti hojjechaa jiru kuni TikTokidha jechuudha. Eegasii dhiqatanii viidiyoo tokko irraa kolfa sana kutadhaa jechuudha. Kana egaa yeroo TikTokii biraa jalaa kunnee irra galfannu sagaleen TikTokii sanaa waan biraaf jalaa qabaachuu qabu jechuudha. Kolfa yoo ta'e kolfa duwwaa egaa waan biraaf jalaa qabaachuu qabu. Ergasii al tokko galfachuu barbaadee jennu. Ergasii egaa al tokko viidiyoo barbaade sana ergaa al tokko gad tuqadhee gargar diigatti extract sound from video jetti. Achiin booda al tokkoof ittiin bu'adhaa jechuudha. Ergasii yemmuu inni barbaadutti ni eenna jechuudha. Achiin booda daayirektii fideeraa ta'ee viidiyoo keenya irra nuuf gashaa jechuudha. Waan barbaanne sanaan muuziqaa sanaan fideera nuuf gasheera. Fakkeenyaaf kolfa sana fideera naaf gasheera jechuudha. Achiin booda kolfi sun gaa viidiyoo kooti wajjin dheerinni isaa fi viidiyoo tokkoon viidiyoo dheerachuu danda'a, tokkoon sagaleen sun dheerachuu danda'a yookaan kolfi sun dheerachuu danda'a. Fakkeenyaaf kan koo viidiyoo dheerate. Kanaaf egaa maal gochuun irra jiraata? Kolfa sana tokkoof gad tuqadhaa jechuudha. Erga tokkoof gad tuqadhee kunoo dileetii bukkee koppii wanti jettu jirti. Koppii sana tokkoof ni bu'annaa jechuudha. Erga koppiitti bu'annee fideeraa ta'e bakka sila sagaleen gabaabbate sanatti fideeraa ta'e naa gashee jira jechuudha. Amma walitti qaxxalee naaf gashee jira. Kolfi sila gabaabbate naa dheeratee jira jechuudha. Kunoo walitti qaxxalee naa dheeratee jira. Ergasii erga viidiyoo keenya hojjennee xumurreen booddee mallattoon xiyyaa garuu sana jirti. Al tokkoof mallattoo xiyyaa erga bu'annee haala kanaa fidee nuuf gashaa jechuudha. Kwaaliti isaa eeguudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf kwaaliti isaa gadi buufnee seefii gochuu dandeenya. Akkasumallee ol kaafnee immoo barbaanne irratti seefii godhachuu dandeenya. Yeroo baay'ee 720 baay'ee ariifiidha. Achirratti seefii godhattu jechuudha. Achiin booda seefii jettu sun ni jirti jechuudha. Achiin booda al tokkoof ni tuqattu. Erga al tokkoof gad tuqxanii daayirektii fideeraa ta'e seefii nuuf godheeraa ta'e faayila keenya keessa fidee nuuf gashaa jechuudha.